Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun chaanaalii YouTube dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati. Yaa waa tolakee hayyee. Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jechaam yeroo yerootti qophiilee sochii jarmaya amantii waaqeffannaa isiniif dhiyyeessaa turuun keenya ni yaadatamam. Qophiilee kanneen keessaa tokko kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromooti. Yaa waa tolakee hayyee. Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo bara baraan fulbaana 19 fi amajjii 3 kabajamam. Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo kun fulbaana darbe giddugala bahaa wiirtuu Harargee lixaa Koonyaa Daaroo Billiqaam galma Agamtiitti kabajamuun isaa ni yaadatamam. Kabaja ayyaanaa kanarratti dhaloonni Booranaa fi Baarentuu ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo amajjii 3 galma Boosetitti kabajamu irratti deebi'ee wal arguuf wal mararsiifachaa akkuma sirbaan walitti dhaamem. Kunoo guyyaa sun gahee dhaloonni bahaa dhihaa kaabaa kibbaa walitti dhufuun ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa 15ffaaf galma amantii waaqeffannaa Boosetitti kabajamu irratti wal arge. Biyya Toobiyoo nagaahee. Galmi Booset dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti giddugala baham wiirtuu baha shaggar Koonyaa Boosat Faantaalletti argamam. Galmichi magaalaa Oolencitiitti kan argamu yoo ta'u bara baraan amajjii 3 kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo gaggeessuudhaan beekama. Wanto mul'ata edanaa tuqee mul'ata waltajjii boosee mul'ata Oromoo lafaa waaqa tuffata. Daawwattoota keenya kabajamoo kutaa kanaan sochiiwwan haalduree kabaja ayyaanichaaf raawwatamaa turan sagantaalee fi taateewwan jala bultii ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo amajjii 3 2017 marsaa 15ffaaf kabajame irratti ture isin biraan geenya. Torbeen torbee ayyaanatiin koreeleen ayyaanaa ayyaanicha milkeessuuf ramaddii hojii fudhatanii namuu kallattii hojii isaanii kennametti bobba'uun haalduree mijeessuu jalqaban. Dirree ayyaanichi itti kabajamu qulqulleessuu, daandii seensa konkolaataa bareechuu, iddoowwan nyaanni itti qophaa'u aanjessuu fi kanneen biroo hojiilee ijoo koreelee kanaatiin. Guyyichi jala bultii ayyaanichaa ture. Konkolaattonni waaqeffattoota kaabaa kibba bahaa dhihaa akkasumas giddugala biyyaarraa aanicharratti hirmaatan qabatee hiriira galuun gara bakka ayyaanichi itti kabajamuutti seenuu eegale. Dhaloota galmaa ayyaanicha kabajuuf dhufaniifis simannaa ho'aan ni taasifame. Dhaloonni wal yaadee ture walitti maramuun jaalalaan erga wal simatee boodam wal duraa duuban bakka teessumaa isaaf qophaa'e qabate. Waliin nyaatee waliinis dhuge. Galgala sana warri of ta'ee wal ta'e tarree gale. Teessumni tolee sagantaan ayyaanaa fi waltajjiin isaa ixaan sonaa'e. Sagantaan eebban jalqabe. Sagantaa keenya eebbaan jalqabnaa. Maanguddoonni eebbanuuf eebbisan obbo Gammachiis Abdulleetii fi obbo Lammaa Bayii gara waltajjiitti nu koottaa. Kana gaannu oolche nagaan nu haa bulchu. Kana gaannu bulche nagaan nu haa oolchu. Irraa gororraa nu haa oolchu. Akka fuutee kan ijinurraa haa qabu. Akka dhageessee ijinurraa haa qabu. Akka ati dhalchinaatu eeggataa ijinurraa haa qabu. Akka ati horinaatu elmataa ijinurraa haa qabu. Akka uummata Oromootii fi Oromiyaan taane nurraa haa qabu. Alagaa fi sagantaan alagaa daangaa uummata gurraachaati ala. Oromoo alaa ol haa yaasu. Galma wal haa taasisu. Eebbisaan dhaloota taasisan waaqa. Karsis ni jeekarame. Warri jeekarsa nu jeekaru immoo obbo Asheetuu Yaamiitii fi obbo Qananiisaa Taakkalaati. Waa nagaan ooltee. Sifoo nagumaan olee yaaleen biyyoo. Obee dirrisee waaqna dhiidhimmisee yaaleen biyyoo. Situun uumee waaqsumaan uumamnee yaaleen biyyoo. Yaa waaqsii malee si lamaa lana malee yaaleen biyyoo. Urjii samiirraa kumsee nama dhugaatii tumsee yaaleen biyyoo. Fageenya roobee waaqni hoololaasee yaaleen biyyoo. Ooltee.
yaa waay nagaan jirtaaye siifoo nagumaan jirra kan hundaan irraa maata uumaan dugdaa yaabbaa uumama hundaa kan hundaan irraa jiitar golee waaqtarree bobbaasee kan hundaan irraa ciikan baalumaa inni beeka waaquma kan hundaan irraa jirra jirtaaye jirra kan hundaan irraa hawaasa yoo kuniin boora'uuya tolli waaqaa kuniin boofa'u dura siyyama nagee waaq dura siyyama otoo faalanii waaqa waan jaalanii dura siyyama suma durasiyamo durasiya kajabe ame ajabasiyame durasiyamo durasiyamo longu baredani yaksironde kani durasiyamo durasiya bakenya robe wakdi hone nase durasiyamo durasiyama tulu namo tuata jalagaraya irga waga konde tukabe ko vise kara durasiyama nage durasiya tulu namo kalin koreti irga waga kanisamleti kalinamleti waga manne nagayama nage waaq durasiyamo durasiyamo warananale lole dararanale tole durasiyamo durasiyamo musanirra kumse nama dhugaatii tumse durasiyamo durasiya ya sorana na wagya tolana ma durasiyamo durasiya tu balani waka wancalani durasiyama tulu namo ganungoreti irga waka ganisomleti galinaleti walama waragare wargamane lagaya madine tujumaya tuli wakari tingamu jarusu tuma durasiyama nage durasiyamo durasiyamo jabo jabo namala jabasi malenjuru durasiyamo durasiyamo tubalani waka wancalani durasiyamo durasiya andare sore waka mate tole durasiyama aro omoke imadine tujumaya tuli waka riti gabu jarusu tuma durasiyama nage durasiyamo wara mujee kareen sagalee keessan bilbilaa ta'u jennaan sagantaan wal baruutis itti fufeem waaqeffattoonni kallattii garaagaraa irraa dhufan caasaa dhaabbatichaa kan ta'e giddu galootan wal baruun baga nagaan dhuftanii waliif dhaaman. Sagantaan itti aanee jiru sagantaa wal baruuti. Sagantaa wal baruugaa akkuma armaan dura barametti giddu galootaan bakka jirtanii ol jettanii oggaa giddu galli keessan maqaa yaamamu wal barraa jechuudha. Tole wal bariinsa keenya giddu gala lixaatirraa jalqabna.
Hirmaattonni ayyaana kanaa kan giddugala lixaatirraa dhuftan bakka teessanii ol kaatanii jechuudha. Maal jettaniin? Ulfaadhaa fayyaa ta'a jennaani giddugala kaabaa. Baga nagaan dhuftan jedhaani. Fayyaa ta'a horaa bulaa jennaan isaaniinis warri giddugala ba'aa gaa giddugala ayyaanni itti qophaa'e waan ta'eef warra nama simatu baga nagaan nu eegdanii jettanii. Ergaa baga nagaan dhuftanii kan dhalootaaf dabarsan walitti qabaa yaa'ii waliigalaa dhaabbatichaa fi barsiisaa amantii waaqeffannaa kan ta'an manguddoo Dagalee Abdiisaa Haamoo turan. Itti aansinee sagantaan qabnu hirmaattota ayyaanaa kanaan dhaloota keenya walumaa galaan baga nagaan dhuftan ergaa jedhu kan nu dabarsu obbo Dagalee Abdiisaa yookaan Abbaa Gadaati jechuudha. Gama waltajjiitti naffeeraa jechuudha. Baga nagaan dhuftan. Kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa wal geessanii baga nagaan dhuftan. Dhagaa gufuu tarkaanfattanii baga nagaan dhuftan. Egaan daawwattoota keenyaam karaa kufaniin deebi'anii ka'anii akkuma jedhamuun dhaloonni barnoota isaatirraa kufee turee fi barnoota isaatiin lafaa ka'uun of ta'ee wal ta'eef barnoonni amantichaam barsiisota amantii waaqeffannaatiin kenname. Barsiisonni har'a nu barsiisan obbo Ayyaanuu Dameetii fi obbo Aagaa Guddataati. Gama waltajjiittiin isaan yaamaa jechuudha isaanis. Baga keenya kabaranaa kabara gareetiin nu haa ga'u. Akkuma waltajjiidhaan nu himu yaalanitti wanni as baane barnoota fi kanaaf barnoota warra abbaa Oromoo qabxiilee 20 kaayyaa'ii waliigalaatiin murteeffannee galmoota jiran keessatti barataa jirru isin yaametan qabxiilee tokkorraa isin barsiisaa jechuudha. Qabxiilee 2 isin barsiifna. Kanaaf waaqeffataa ta'uun of ta'uudha. Of ta'uun heera uumatii. Waaqeffataan waaqa isaa akkamitti ilaalaa? Waaqeffataan dhala namaa akkamitti ilaalaa? Waaqeffataan jiruu fi waan jiraa beekaa? Ittiin bulmaanni waaqeffataa heera gadaa Oromooti. 30 uumaa hambaa yakka waaqa lafaa heera abbaa gadaa eeggata irbuu abbaa gadaa raaga abbaa gadaa yookiin mana yaala abbaa gadaa sagalan addunyaa sagalan eebbaa sagalan abaarsaa sagalan diinaa walqixxummaa dhiira fi dubartii yakka fayyeessaa diinaggee yakka malkaa lagaa yakka dirree tikaa yakka dhaddacha Oromoo jennee qabxiileen 20 kun jiranii jechuudha. Qabxii tokkoffaan isin barsiisaa jechuudha. Waaqeffataa ta'uun of ta'uudha ka jedhu. Of ta'uudha yoo jenne maal jechuudha? Waaqeffataa ta'uun of ta'uudha yoo jennu maal jechuudha dhaga? Waaqeffataa ta'uun of ta'uudha yoo jenne abbuma ofii ta'uudha. Akkuma dhaloonni keenya qaban akka akaakoon keenya jiraataa turetti jiraachuudha. Sagantaa warra abbaa Oromootitti deebinee karaa fuula gara warra keenyatti deeffannee jiraachuutu of ta'uudha. Fuula gara warra keenyatti deebinee yoo jennu sagantaa uummanni Oromoo dur qabu isii sanii deebinee sagantaan uummanni Oromoo dur qabu waaqeffannaadha. Karaa sagantaa teenyatti deebi'uutu of nu taasisaa jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf guyyaan irra jiru kun guyyaan kun guyyaa yaadannoo warra abbaa Oromooti. Akkasini guyyaan kun guyyaa uummanni Oromoo dur qabu. Guyyaa dur jiru har'a akka dhalootatti eega of taane itti deebinee guyyaa kana abboota akkoo akaakiloota keenya yaadannaa jechuudha. Guyyaa har'aa kana waan uummanni Oromoo itti amanuuf qabaa jechuudha. Guyyaa har'aa kana kabajuudhaaf sagantaa teenyatti deebi'uu yoo jenne gaa guyyaa akka har'aa kanatti deebi'uun waan sagantaan teenya argachuudha. Sagantaa teenyatti deebi'uudhaan argannee jechuudha. Guyyaa har'aa kana kabajuun warra guyyaa
dhaloonni keenya qabu beekee bara baraan kabajee warra keenya irraa milkaa'u nu haa taasisu. Har'aaf kanumaan isinin jaa galatooma ulfaadhaadha. Baga guyyaa kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa 15ffaaf giddugala bahaa burtuu shaggar bahaa koonyaa boosatti galma boosatti kabajamu kanaan isiniin ga'e nuun ga'e. Qoree gufuulleen isin lagee baga karaa nagaa imaltanii nagaan guyyaa kana geenye. Waaqeffataan dhala namaa akkamitti ilaalaa? Qabxii jiru. Waaqeffataan addunyaa kanarra nama 5tu jira jee beeka. Gurbuma tokko ol kaasaniiti gurbaan kun nama 4 qabaa jechuudha. Abbaa qaba, haadha qaba, obboleessa qaba, obboleettii qaba. Isatti hoo 5 jechuudha. Yakkallee 4 lafaa qabaa jechuudha. Yakka abbaa fi ilma, yakka haadha fi ilma, yakka obboleessaa fi obboleessaa, yakka obboleessaa fi obboleettiitu lafa kana jira jechuudha. Yakka abbaa fi ilmaa jee yoo heeru abbaatti kan ilma isaa fakkaatu ilmatti hoo kan abbaa isaa fakkaatu addunyaan tun guutuun abbumaa fi ilmaa jechuudha. Dhalchee dhachuu baateefuu addunyaan tun guutuun abbaa fi ilma. Egaa abbaatti kan ilma isaa fakkaatu bira jira. Ilmatti hoo kan abbaa isaa fakkaatu addunyaan tun guutuun abbaa fi ilma. Yakka haadha fi ilmaa jee hoo heeru haadhatti kan ilma isii fakkaatu. Ilmatti hoo kan haadha isaa fakkaatu addunyaan tun guutuun ilmumaa fi haadhaa jechuudha. Yakka obboleessa fi obboleessaa jee yoo heeru obboleessa kee wajjin kan isa fakkaatu addunyaan tun guutuun obboleeyyanii jechuudha. Yakka obboleessaa fi obboleettii jee yoo heeru obboleessatti kan obboleettii isaa fakkaatu obboleettitti hoo kan obboleessa ishii fakkaatu addunyaan tun guutuun obboleessa fi obboleettidha jechuudha. Haga jaarsa fi jaartini heera obboleessa fi obboleettiitti wajjin jiraatan takkatti kan murtaa'edha. Waaqeffataan adiidha. Kuni gurraacha, kuni gabaabadha, kuni dheeradha, kun laga gamaa dhufe, kun laga gamanaa dhufe jedhee dhala namaa hin fidu. Fuula namaa qabaachuu qofaanii kabajaa jechuudha. Ulfaadhaa warraa bulaatii manaan isin jedha. Egaa sagantaan jala bultii ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo amajjii 3 galma boosatitti kabajamu kan marsaa 15ffaa yookaan kan bara 2025 kan bara kanaa qophiin waltajjii irraa isin dabarsinu kanumaan xumurama. Barnoonni amantii waaqeffannaa barnoota dhaloota of taasisee wal taasisuudhaan darbees barnoota safuu, duudhaa, seenaa, eenyummaa fi dhala namaa kamiifuu ilaalchi walqixa ta'e akka jiraatu barsiisuudhaan dhaloonni kaleessa of dhabee wal dhabeem darbees duudhaa fi safuu abboota isaa dagateem antummaa fi dhalootummaa walii dagateem barnoota warra abbaa Oromoo kana dhabuudhaan yoo ta'ellee karaan ittiin gara warra ofii deebi'anis daandiin isaa kanumaam hanga kutaa itti aanuun wal agarrutti horaa deebanaam.